Alaako Foonaadha koo. garmaamu tola. Garmaamu tola ree utaalu tola malee asitti immoo. Edda silaa nan ilaaltu barcaa alaako akkas nagashiin sin jedha. Yeroo sadii moo yeroo afur foonaa dhaqu. Neetworkiitu hedduun jiru ture. Neetworkiin qabu ture. Kanaafan namoota hedduu gaggalchuu dhiise amma garuu guutuudha. Shaadhooko. Homaan jedhu. Jirtaa? Garmaamu tola. Si jira caalaa kun agadhaanti. Jirra kunoo. Sirba keessaa haaraa kunoo bakka dhiisuu dadhabne bara. Dhiisuu dadhabne. Ambassaan qabdu ree sababa isaan sababeeffachuu fi Valentine Day sababeeffachuun ambassaan qabdu. Intiniidha malee yuunivarsiidha. Kan yeroo darbe Inni okkoleen inni maakii bira deeme. Inni mokkala ture. maakii bira deemuuf jedhan gammoojjii siinaa jira. Gammoojjii siinaa jira jedhan. Otuma okkoluu bira ga'uu dadhabe. Amma gara meeroo'ee kana gaheeraa jedhan gara kaartuum. Achi ga'u. Ante marrajaa eenyuutu si kenna. Obsaa Abdisaan jira asirratti. Naan galchaa maakiin jirti? Sheer godhuufi. Maakii yookaan eenyu seenaame. Hunda waliin ta'uudhaan anis gaman irraa eegamu waan irraa eegamu baachuudhaaf namoota garaagaraa faana jechuudha. Baga jiraattan isinis baganaa jiraattan jaalalaaf kabajanaa qabdan waa hunda irratti argeen jira. Ulfaadha baay'ee waa yeroo nama jechisiisu jedhu waan ta'eef namni namaan jedheef osoo hin taane itti yaadneeti saba kanarra dirqama waan qabnuuf saba kanarra waan dhalanne yeroo gammachuu isaatti waan isa gammachiisu hojjennaa yeroo gadda isaas akkasuma jechuudha. Aartiin immoo ibsituu calaqqee waan hundaa keessaa jirtu sirriitti namoota biraan gahaa haga onaa baay'ee miti sheer godhaatiin wal laqqabsiisa. Hojii ammaa kana daangaalee Yesuus baga nagaan eegdan galateeffachuun barbaada. Andu'aalem Gosaa akkasumas eebbisee warra sagaleen jalaa fuudhan waliin taanee fi gumaacha namoota hedduuti. Galatooma akkasuma umrii dheeraa isiniif hawwaanis hamtuun isiniin argeen gufuun isiniin dhahin bakka jirtanitti ulfaadhaa. Baay'ee artistoota dhagaan jajjabeessanii na cimsan wanti jaalala caalu addunyaa kanarratti hin jiru. Hundumaa jaalalaa fi obsaayyoo keessa darban waan gaariitu argama waan ta'eef addunyaa waggaa 70-80 darbaan guunne kanaaf hammeenya si yaaduu eenyumaaf hammeenya yaaduun barbaachisaa miti. Wal jaaladhaa, wal kabajaa, kutaa waliin qoodinaa, waliin hiriinaa, wal jajjabeessaa, wal cimsaa. Kan hojjechaa jiran Daawit Taaddaseetii fi Abuz Istiidiyoo Antoonii Tafarraati. Haala addaatiin hojjetamaa jira. Kun isa xiqqaadha. Albeema koo guutuun immoo waan ajaa'ibaatu jira. Sanas walumaan obsaan eegnaa jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu kennaadha. Waliin guddaan jaalala. Jaalaloo jiraatu wanti hundumtuu jira.
jiraatu wal dhaga'uun hin jira. Jaalaloo jiraatu ulfinatu jira jechuudha. Ulfaadhaa. Gammachuutu jira. Anillee hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Cimina koo duuba namoota hedduu jira. Ana qofaan dandeettii qabu sanarratti. Ogeessonni muuziqaa hin jiru. Jirtan kanaaf waada galu. Warra sagalee qaban hin jiru. Waa'ee beelaa ilaalchisee, waa'ee rakkina isaanii ilaalchisee hojii tokkonis gama kootiin nan gumaachaa. Sababa itti rakkina san keessa galee eenyu akka keessa na galee. Sabooda nama yeroo rakkina sana naa dhaqqabes dagadhu. Galii waan sanarraa argamu immoo anis gama kiyyaan gargaarsa koo nan ba'an jedha. Uummata gama hojii baaleetii fi akkasumas naannoo raayituu garjeeda jiran namootuma akka kiyyaa fi namoota Oromoo biratti kabajaa qaban faana waan isaaniif dhaqqabu, waan isaan barbaachisu ittiin ga'uudhaaf jechuudha. Ulfaadhaa. Hangi isaan turanii waa tokkorra oolchan akka hedduudhaan nu jaala. Galatooma. Sabni ijaaramee, sabni tokkoome, sabni wal jaalatee saba ol ka'ee harka nu rukute, saba nu jaalatee ofitti nu fudhate waan irra hin geenye hin qabu waan ta'eef rakkinni isaanis, beelli isaanis, quufni isaanis nu ilaallata waan ta'eef kanaaf entertainmentis kan keessa waan ta'eef subscribe gochuudhaan guddisaa keessattuu aartii Oromoo irratti yaada qabdan immoo mi'a jalatti barreessaatii fayyadamaa malee miidhamaa waan barbaachisu. Aartiin keenya guddatee akka galatooma eeyyen wallichi yeroo isaa kan eeggatee fi waqtii isaa kan eeggatee waa yeroo nama jechisiisu jedhu waan ta'eef hangaarraa aartistiin Oromoo namni namaan jedheef osoo hin taane itti yaadneeti saba kanarra dirqama waan qabnuuf saba kanarra waan dhalanne yeroo gammachuu isaatti waan isa gammachiisu hojjennaa fi yeroo gaddasaas akkasuma jechuudha. Aartiin immoo ibsituu calaqqibaa hundaa keessaa ishee tokko waan taateef. Galatooma. Ulfaadhaa. Ulfaadhaa. Kennii galatooma. Sheer waliif godhaa. Wal biraan gahaa. Baay'ee dadhabee baay'ee irratti dadhabee hojii ammaa kana daangaalee Yesuus TikTok kanallee guddisaa wal biraan gahaa galateeffachuun barbaada. Andu'aalem Gosaa akkasumas eebbisee warra sagalee ni jalaa fuudhan hanga dhumaatti waliin taaneeti gumaacha namoota hedduuti. Obsee guutaallee akkasuma afaan Oromootiin sirbuu afaan Afrikaa guutuu danda'e. Tazeemaan yookaan raastaa guddaa galatoon ulfaadhotillee Caalaa Gaaromsaa Leencoo Gammachuullee baay'ee artistoota dhagaan na jajjabeessanii na cimsan isaaniin illee ulfaadhaan jedhanii tokko barreessa. Akkasumas Meelbaa Entertainment Kaayiroo Keeniyaa Kibba Suudaan hundi keessan ulfaadhaa waan bareedaa akkasii immoo isin biraan ga'u kootti baay'een gammada. Yoo sabni nu cimse yoo sabni haamilee nuuf kenne waan kana olii hojjechuu dandeenya. Waan guddaa waan sabni kun nurraa eegu. Hojiiwwan kana dachaan deeman hedduutu jira. Godinaalee guutuu hojjedheen jira waan ta'eef isas kan hojjechaa jiran Daawit Taaddaseetii fi Abuz Istiidiyoo Anteena Tafarraati haala addaatiin hojjetameera. Eelii Galatoomii ulfaadha. Nama biraatiin immoo galatooma.
faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa galatoom jabeessuu cimsuu sakamuu jabeeffachuu baay'ee kan namatti tolu kennaadha. Waliin guddaan jaalaloo jiraate wanti hundumtuu jira. Jaalaloo jiraate wal dhaga'uun hin jira. Jaalaloo jiraate ulfinatu jira jechuudha. Bakka jaalalli jiru immoo gammachuutu jira. Bakka gammachuun jiru immoo saba gammachuun jiraatutu jira jechuudha. Biyya kana qofarratti osoo hin taane akka Afrikaatti jaalalli qabu. Rakkataa gargaaru yoo rakkina milkeessa. Fiizikaalis, ikonoomikaalis, nooloojikaalis cimina koo duuba namoota hedduu jira. Ana qofaa miti. Dandeettiin qabu sanarratti hin dandeenya waan ta'eef sanammoo ogeessonni muuziqaa hin jiru, qindeessitoonni hin jiru, warri sagalee qaban hin jiru, namoonni nama jajjabeessan ni jiru. Akkasumas naannoowwan amma haasaa jiru kana yoo rakkina keessa galee sababan itti rakkina san keessa galee eenyu akka keessa na galche hin dagadhu. Nama yeroo rakkina sana na dhaqqabse hin dagadhu. Nama rakkoo sana keessatti nagatee deemes hin dagadhu jechuudha. Sadan kana hin dagadhu. Isinis hin dagatiin ashiikan. Ulfaadhaa. Galatooma nuuf jiraadha, naaf jiraadha hundi keessan. Warroota ollaa keenya irraa hedduu baruu dandeenya. Halkan tokkotti hangi isaan guranii waa tokko irra oolchan harka hedduudhaan nu jaala. Sabni ijaarame, sabni tokkoome, sabni wal jaalatee wal kabajee waliin deemu waan irra hin geenye hin qabu.